galmangauf wabonko koppiidha kana galmangauf jajjabeen koppiidha hundee nageeka qabsoo abaa'uudha as dabeechiin dabu yoomuu dhaabbataadha kana galmangauf wabonko koppiidha kana galmangauf jajjabeen koppiidha Gababuma kalatin gabanne karana dayatin debiya kadamne Ibita gabuma kawela pagamne gafi sabaken debisu damne gafi lamni kenya debisu damne Oromoon jechaa fi gocha gantootaan afaan faajjawuun qabu ibsa ajajaa olaanaa ABO waboo fulbaana 20 barkuma 2021 lola PP'n uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessaa jiruun kasaaraa guddaa keessa galuun ifa galaadha. Injifannoo waboon baadiyyaalee Oromiyaa dhuunfachuu fi magaalota qabachuun mooraa diinaa raasaa jira. Haala kanaan diinni kasaaraasaa kana ololaan haguuguu fi afaan gantootaan dubbataa jiru Oromoon osoo hin alanfatiin akka liqimsine hubachiisna. PP'n jaarmiyaa farra dimokiraasii kan eenyummaa nafxanyummaan guutame ta'uu muuxannoo ganna 3 darban keessatti qajeelootti waan mul'atee jiruu fi yeroo amma dhugaa kana namni hubanne yoo jiraate fayyaa hin qabu. Gantoonni PP uumamaan farra dimokiraasii ta'uu osoma beekanii abdii hin guutamneen of sobanii rakkina siyaasaa naannoo kanaaf furuuf yaalan uummata keenya wareegama ulfaataaf saaxile. Gantootatti ammoo waaroo salphinaa itti uffise malee bu'aan irraa argame tokkollee hin jiru. Addii bilisummaa Oromoo maalummaa PP hojiidhaan lafarratti waan beekuuf osoo PP'n guutuutti hin diigamin nagaadhaan waliin hojjetanii rakkoo siyaasa naannichaa furmaata waaraa fiduuf akka hin danda'amne ibsaa ture. ABO waboon dhugaa kana tolchee hubachuudhaan uummata barsiisee ijaaruu fi hidhachiisuudhaan uummanni akka mirgasaa qabsoodhaan kabachiifatu taasisuu irratti hojjetaa jira. Galata ABO fi uummata Oromoo kan mirga ofii kabachiisuu fi gootummaaf cichoominaan qabsoa'e har'aan tana PP'n eenyummaasaa kan farra uummataa dimokiraasii farra bilisummaa fi nageenyaa ta'e hunda biratti saaxilame uummattoota hundaan jibbamee tufamuu bira taree qabsoo uummattootni mirga ofii kabachiifachuu gaggeessaniin akka hin danda'amnetti haleelamee afaan boollaarra gahee jira. PP'n sadarkaa ammarra gahee kan kufaatii isaa kan noollee ta'uu hubachuun of dandamachiisuuf diraamaa shiraa hojjechuuf yaalurraa hanga du'ee awwaalamutti hin dhaabbatu. Diraamaa kanas ergamtoota isaa kanneen ta'an miseensota dhaabota kaayyoo isaa ittiin galmaan ga'achuu fi bifa ofii isaatiin bixxilee fi gantoota sabaa kan garaa isaaniif bulanitti dhimma ba'uudhaan seenessuu fi tattaafachaa jira. Gantoonni kan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiran fakkaatanii ganna 20 dabran keessatti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo marsaa 3 adda qooduun wal waraansisuun seenaa fokkotaa hojjetan har'as marsaa 4ffaaf waraana bilisummaa Oromoo maqaa gosaan wal waraansisuun yakka raawwatuu fi karoorfatan jabna cichoominaa fi tokkummaan waboon dura dhaabbatee fashalee jira. Bobbaan gantoota waboo karaa nagaa galchina jedhanii diinaaf waadaa galan waggaa 3 darbaniif mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diiguuf dhamaan ammas rakkoo fayyaa jaalgollicha dhengee mudateetti dhimma ba'uun miidiyaa irratti ololuuf qophii kan xumuran ta'uu hubatamee jira. Jaalgollichi dhengee qabsaa'aa gaafa gantoonni dirreerraa qawwee Oromoo fudhatanii galan didee fi dirree hidhannoo keessatti hafee ture. Boodarra sababaa dhukkubaaf kan hojiirra hin turre ta'uu fi dhiyoo kanas shira gantootaan dogoggorfamee miidiyaa irratti ba'ee akka waboon miidhaarraan ga'e dubbachuunsaa kan yaadatamudha. Dhibee fayyaa jaalgollicha mudateetti dhimma ba'anii mooraa impaayera Itoophiyaa gammachiisuuf seenaa isaa immoo gurraacheessuun cubbuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof jaalgollicha irratti raawwataa tureen hedduudha. Rakkoo gantoonni kun uuman obsaan furuu fi tattaafatamus itti milkaa'u hanqachuun nama gaddisiisa. Kanaafis tattaaffii jaarsolii biyyaa qondaalota waboo qaamotatti dhiyeenyaan hordoftanii dhugaa jiru hubattanii fi qaamaan dirree keessatti argamuun furmaatatti tolchuuf ifaajjan marti galata guddaa qabdu jenna. Gidduu kanammoo PP'n namoota waboo diiguuf dirqama fudhatan kanneen akka Abbabaa Garasuu, Haayiluu Gonfaa fi Bilisummaa Biraanuu gara Keeniyaatti erguun waraana bilisummaa Oromoo fi ABO waliin araarsina jedhanii olola oofaa jiru. Murni kun gantoota kana duras dirqama diinaa fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo diiguuf dhamaa turan ammas rakkoo jaalgollichi qabu itti dhimma ba'anii gara Itoophiyaatti galchuun sanarraa holola tolfachuuf deeman Oromoon akka dammaqinaan fashalsu dhaammanna.
namoota akka Abduu Baawaariyoo kan bara jijjiiramaa waboo diiguun Itoophiyaatti harka kennachiisee fi galgaloo dhiirrii bara jijjiirama jedhamu galee jaarsoo aanaa godina Booranaa keessatti qondaala PP ta'uun uummata biratti seenaa badaa kan qabu kan dargaggoota Oromoo hiddiif Mooyaaleetti fixaa ture Dabbasoo Quxxoo kan ganna 20 olii fi imbaasii Itoophiyaa waliin wal ta'uun qabsaa'ota Oromoo diinatti gurguruun seenaa fokkataa qabaachaa turee fi Hajii Godaanaa Kulluu Jaatii Taadhii Abbaa Gadaa Duraanii Guyyoo Goobaa fi kan kana fakkaatan dabalatanii torban darbe keessa gara Naayiroobiitti bobba'uun jaalgollicha dhengee fi kan quuqaman fakkaachuun maqaa gosaatiin mooraa gantootaatti dabaluuf yaalaa turani. Akeekni isaanii akkuma kana dura yaalaa turan waboon cabee jira jaalgollichi waraana fudhate karaa nagaa qabsaa'uuf galee jedhanii holola gaggeessuun kasaaraa waraanaa fi siyaasaa isaan mudate ofumaa sobanii of jajjabeessuuf ta'uu hubatamuu qaba. Gama biraan abaa'oo waboon of dandee hoggansa dirreerraa kennuu eegaluun akka heerri cabeetti hogganoota abaa'oo dirree jiran irratti hololuun miseensota abaa'oo biyya ambaa keessa jiranii fi waboo gargar fageessuuf holola rakasaa oofaa jiran qaama shira gollicha irratti dalagamaa jiru kan gaggeessan waliin hidhata qaban waan ta'aniif miseensonni abaa'oo biyya ambaa keessa jirtan akka irraa of eegdanii fi holola hogganoota ofiin jedhan afarsan akka hin dogoggorre dhaammanna. Hogganni abaa'oo hogganuu barbaadu qabsoo Oromoon dachee Oromiyaa irratti gaggeessu keessatti argamuun hoggana kennuun danda'ama. Qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf Oromiyaa keessatti argamuun qooda olaanaa waan qabuuf namni abaa'oo hogganu fedha qabu akka gara dirree qabsootti bobba'ee hoogganus waamicha dhiyeessina. Dabalataan mootummaa faashistii Abiyyitti harka kennachuu fi waboo irratti hololuun ulaagaa kamiinuu kan fudhatama hin qabne ta'uu jaallattooti qabsoo bilisummaa Oromoo maraaf ifa goona. Qabsoon bilisummaa Oromoo kufaatii fi bu'aa bahii hedduu keessa darbitee as geesse namoota hedduu of keessaa harcaasaa aramaa jirti. Abaa'oo waboon akka qabsoon bilisummaa Oromoo hin diigamnee fi yeroo hogganni bara 2017 keessa filamee biyyatti gale kan hidhamee fi kan faca'ee biyya alaatti baqatee jiru keessatti qabsoo kaayyoo abaa'oo qabaachuun hoggana kennuuf seenaa qabsootu dirqe. Jaallan dirreerraa gootummaa qabsoo bilisummaa Oromoo hogganan sadarkaa kanaan ga'uun kan qabsaa'ota dirree keessaa sosso'an kan galateeffachiisu malee kan irratti olola bansiisu hin turre rakkoo dhuunfaa jaalgollichi qabu itti dhimma ba'uun qabsoo sabaa gufachiisuu fi itti dhimma ba'uun kan naamusa namummaa hin hordofnedha. Namooti hogganoota abaa'oo waboo irratti olola oofaa jiranii fi kan akka badhaasaatti PP irraa aangoo kajeelaa jiran ofii isaaniitiif of saaxilaa jiran kan of dura ibsinu ta'a. Haala kanaan waggaa 3 darban gantooti wabootti bobbaafamuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diiguuf dhamaa turan irra aanuun dammaqinsaa fi qaroomina ajajoota abaa'oo waboon fashalee jira. Kunis kora guddaa abaa'oo waboo irratti hoggana walta'aa filachuun mirkanaa'e. Hogganni haarawaan filamee labsii duula gootota Oromoon moggaafame hagayya 8 bara 2021 labsameen milkii fi injifannoo jajjaboo galmeessuun mooraa diinaa fi farreen yeroo yaaddessu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ammoo onnachiisee fi damboobsee jira. Nuti waboon dhaloota har'a seenaaf rakkoo walxaxaa abaa'oon keessa dabarsirraa baranne jabina abbootii keenyaa qabsaa'ota haqaa maxxanfannee laafina isaaniirraa barachuun jabinatti jijjiiruun jabina isaaniirraa dhaallee tokkummaa keenya cimsannee akeekaaf kaayyoo abaa'oo ganamaa galmaan ga'uuf murannoo fi kutannoon hojjechaa jiraachuu keenya akka uummanni keenya miseensonnii fi jaallattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo nuuf hubatan barbaanna. Akkasuma akeekaa fi kaayyoo qulqulluu jala hiriiruun qooda nurraa eegamu baachuu qabna malee ajandaa diinii fi ergamtoonni diinaa uummata keenyaaf kennan akka hin keessummeessine dhaammanna. Dhumarratti miidiyaaleen PP holola shiraan guutame waboo irratti lallabamuu jalqabe. Kanaaf osoo gurran kennine qabsoo abaa'oo waboon itti jiru jabeessitanii ilmaan Oromoo maraaf waamicha goona. PP waliin rakkoo siyaasaa Oromoo furuuf yakka akka jaarmiyaa bilisaa ta'anii sosso'uun hin danda'amne Oromoon martii hubachuu qaba. Kanaaf uummanni keenya galii qabsoosaa kan ta'e mirga hiree murteeffannaasaa harkatti galfatuu fi ciminaa fi tokkummaadhaan akka socho'u gad jabeessinee dhaamna. Uummanni keenya hololaa fi afanfaajjii gantoonni qabsoo bilisummaa Oromoo qawwee waboo hatanii diinatti galanii fi maqaa qabsoo karaa nagaa qabsoofna jedhanii uummata keenya dogoggorsuu bira darbanii waboo irratti hololan cinatti dhiisee galii qabsoosaa kan ta'e mirga abbaa biyyummaasaa harkatti galfatuu fi duula abaa'oo waboon maqaa gootota Oromoo moggaase cinaa dhaabbachuun Oromiyaa dhuunfatanii bulchiinsa uummataa diriirfamaa jiru bakkaan ga'uuf qooda keessan ciminaa fi tokkummaadhaan baattan ajajaa olaanaa abaa'oo waboo gad jabeessee dhaama. Injifannoon uummata Oromoof ajajaa olaanaa abaa'oo waboo fulbaana 20 bara 2021. Kana galmango fobongo kopida Kana galmango chajabe kopida Inde nageka kapso babauda As davi chinda yo muda patada
wabonko koptida kana galmango jajabin koptida ilga babu makalatin gabanne karana gayatin diyatadamne kita gabrumati kawela pagamne gafi saboke ibisu kamne gafil mikenya debisu kamne ilga babu makalatin gabanne karana gayatin diyatadamne kita gabrumati kawela pagamne gafi saboke ibisu kamne gafil mikenya debisu kamne lalji abau sabunuma sabah demokrasi duga unda polki tumo